Online mara teessanii akka namni online irratti isin argine akka namni online imo irratti online whatsapp irratti online messenger irratti online kamiyyuu irratti isin argine yoo barbaadan aappii kana gabbuufadhaati itti fayyadama. Egaa daawwattoon kiyya waan kana akka namni baay'een argee itti fayyadamu viidiyoo kan like share gochuun afaan duraan hordofaa. Aappii kana gabbuufachuudhaaf as Google Chrome keessa ni galtanii achi booda bakka search kanarratti tokko kilikni gootu achi booda bakka search kanarratti gola Oromiyaatti ni barreessitanii gola Oromiyaa. Achi booda gola Oromiyaa kan jalarratti ni baasirratti tokko kilikni gootu. Ammallee asirratti gola Oromiyaa kan harta tokko kilikni gootu. Ammallee haala kanas teessi fidaa asirratti ta'e koon sarjii harta tokko kilikni gootu. Bakka sarjii harratti qubee ba la taa barreessitan achi booda sarjii fuuldura sanatti kilikni gootu sarjii gootu. Achi booda haala kanas suuraa kan seemisaa suuraa kan harta tokko kilikni gootu. Achi booda aappicha gabbuufachuudhaaf suuraa loltaa gaddeemtu loltaa gaddeemtu malumaati. Achi booda dhumarratti qalamtii maadhaan kan barraa yaappii as tuqaa buufadhaa akka jalatti daawulood kujee turte daawulood tan tutaniiti aappii kana bilbila keessatti gabbuufattanii. Ayya daawwattoon kiyya aappii gabbuufattanii gargaltanii aappiin kun haala kanas ni banama aappii akka namni online irratti isin arguu hin barbaanne irratti hojjetan jechuudha fakkeenyaaf WhatsApp akkasuma Messenger akkasuma Telegram akkasuma email keessa barbaadanii jechuudha kun haala kanaan achi booda next kan kilik gootu achi booda kun aappiin haala kanaan isin banama jechuudha amma booda meseejii namni WhatsAppiinis emailis Messengeraanis isiniif ergu asirra dhufa jechuudha isinaaf kan hara galtanii meseejii namaadhaa ilaaltanii yoo barbaadan deebiftanii yoo barbaadan immoo ilaaltanii dhiisuu dandeessanii garuu nama san bira ilaalamee jiran jedhuuni akkasuma namni sun online jira hin jedhuuni jechuudha. Online agarsiisu.